Haay, akkam jirtu? Nagaan Waaqa isiniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan Lammiidha. Har'a isiniif qabadhee kanan dhufe kutaa lammaffaa waa'ee interfeesii Civil 3D'ti. Har'a kan wajjin ilaallu waa'ee Civil 3D, interfeesii Civil 3D'ti. Interface of Civil 3D software kan jedhu wajjin ilaalla. Softweerii Civil 3D'n interfeesiin isaa maal akka fakkaatu, maaliif akka fayyaduu fi yoom akka fayyadamu tokko tokkoon wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaaf gara barnoota keenyaatti otoo hin darbiin dursa namoota hedduu bira akka ga'uuf subscribe fi share gochuu hin dagatin. Civil 3D'n keenya kana fakkaatti. Civil 3D'n keenya kun ishee kana fakkaatti. Civil 3D kanarratti double click gochuudhaan Civil 3D gaafa banan Civil 3D'n interfeesiin isaa inni jalqaba kana fakkaata gaafa banan kana fakkaata jechuudha. Kanaan dura istooroota baan open kan jedhu kana yoo duune kan jiru banna jechuudha. New jechuun immoo haaraa banachuu yoo barbaanne immoo new isa jiru kan tuquudhaan wanti banannaa jechuudha. Haaraa banannaa jechuudha. So amma akka haaraa yoo ta'an taane isa jiru isa kana dura hojjedhee yoo ban Civil 3D'n kana fakkaata jechuudha. Kana existingin bananii kana fakkaata jechuudha. Existingin bane waan ta'eef existing bane haaraa banuu barbaadan new kan jedhu irratti boodan duwwaa isinii banachaadha. Kan drawing hin qabne isinii banaa yookaan immoo erga bantanii booddee danatti mallattoo ida ushee qabdu kan irratti okay gaafa gootan drawing page haaraa isinii kennaa jechuudha. Civil 3D software interface isaa kana fakkaata. The same akkuma AutoCAD jechuudha. AutoCAD namoonni beektan ni baay'ee haaraa isinitti ta'u jedhee yaada. Civil 3D'n AutoCAD fi Civil 3D of keessaa qaba. Kutaan asii kaasee hanga gaditti kana jiru kana ilaaltan kutaan asii kaasee hanga kun gama kanaan kan jiru guutummaan isaa AutoCAD. Kanarraan kan jiru immoo Civil 3D jechuudha. Kanaaf Civil 3D fi AutoCAD of keessatti qabaa jechuudha. Softweeriin kun lamaan isaayyuu of keessaa qabaa jechuudha. So generally interfeesiin keenya kana fakkaata jechuudha. Addanarra gaafa dhuftan bifa C kan fakkaattu jirti. C yookaan Civil 3D suma jennudha. Inni application menu jedhama. Application menu kana gaafa browse goonu wantoota isaan nutti agarsiisa jechuudha. Inni kun drawing haaraa banuu yoo barbaanne inni irratti okay jenna. Kan jiru banuu barbaanne open isa jiru irratti goona. Inni kun save-dhaaf, save as-dhaaf akkasumallee export gochuudhaaf softweerota biraatti export gochuudhaaf PDF AutoCAD wantoota garaagaraatti print gochuudhaaf publish gochuudhaaf akkasumallee drawing Unity-dhaaf sirreessuu yoo barbaanne as keessa jiru jechuudha. This is all about application menu irratti yoo goonu wantoota nu dhufanidha. Akkasumallee drawing nuti dhiyootti hojjenne addana jala jiru jechuudha guutummaan isaanii. Kun application menu jala jira jechuudha. Inni taanu warri kun guutummaan isaanii Quick Access Toolbar jedhamu. Quick Access Toolbar kun ariifannee wantoota save gochuudhaaf, open gochuudhaaf, print gochuudhaaf itti fayyadamna. Kun printidha akkasumallee kun saveidha. Open new warroontu addana jiran sun Quick Access Toolbar isaanii addana jiru jechuudha. Akkasumas setting kan jedhamtu as keessa jirti. Akkuma sila isinitti himee Civil 3D'n kutaa lama qaba. AutoCAD of keessaa qaba isiniin jedheera. Amma Civil 3D irra jirra. Yoo barbaanne as keessa dhufnee drafting and annotation irra jijjiiruu ni dandeenya. Guutummaa isaa gara AutoCADitti jijjiirannirra jechuudha. AutoCADitti akka fayyadamna. Akkasumallee planning gochuu ni dandeenya. 3D modeling qaba. Wantoota akkasii kan of keessaa qaba jechuudha. Amma guutummaatti kan wajjin ilaallu Civil 3D jechuudha. Adanna kana kan jiran kun information center jedhamu. Sign in gochuudhaaf LP garagaraa argachuudhaaf kan itti fayyadamnu information center jedhama.
warri kun tarree kanarra warri jiran ribbon jedhamu. Ribbon baay'eedha jechuudha. Tokko tokko isaanii paaneelota of jalaatii qabu jechuudha. Fakkeenyaaf hoomiin jira. Hoomiin project explorer qaba. Point, surface, transverse, percil, future line, grading, alignment, profile, corridor, assembly, wantoota kana jedhaman of jalaa qaba jechuudha. Hoomiin insert gaafa process goonullee akkasuma hundumaa infra modelii of keessaa qaba. Survey data kamittiin import godhan of keessaa qaba. Annotating dimension kamittiin akka check goon qaba. Modify tool jira. Of jalaatii paaneelota mataa isaanii qabu jecha analyze jira. View gochuu barbaanne output gochuu barbaanne hundumti isaanii tokko tokkoon jira jechuudha. Fakkeenyaaf especially home tabin roodii keenya fakkeenyaaf alignment jechuun center line dha. Profile jechuun akkuma yeroo jalqaba kutaa jalqaba irratti ilaalle profile elevation along alignment jechuudha. Profile jira. Isaan kun baay'ee main point dha. Yeroo design kun baay'ee kanatti fayyadamnudha. Hoomiin kun. Fakkeenyaaf yoo wajjin ilaalle person alignment kan jedhamu jira. Alignment creation tool jira. Ofii keenya alignment hojjechuu yoo barbaanne akka laaniitti fayyadamne jechuudha. Alignment creation tool jira. Akkasuma immoo specific alignment jira. Create alignment from object kan jedhu jira. Akkasuma illee get alignment from corridor. Alignment from object jechuun fakkeenyaaf polyline irraa. Polyline erga hojjennee booddee polyline gara alignment itti akka jiru gaafachuu jechuudha. Isaan kun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf goonee profile erga hojjennee booddee profile kana polyline erga hojjennee booddee dhiifama polyline kana gara alignment itti na jijjiirii jennee jechuudha. So yeroo akkas jennu nu jijjiiraa jechuudha. Kallattii kaman na gaafate so kun alignment dha jechuudha. Kun alignment keenyadha. Kun alignment keenya agarsiisaa jechuudha. So alignment profile jira. Corridoring keenyallee 3D modeling gaafa hojjennu. Corridoring 3D modeling fayyadamna. Corridor lamatu jira. Rehab corridor and corridor kan jedhamu jira. Akkasumallee intersection yeroo hojjennu assembly gaafa hojjennu pipe network gaafa hojjennu kana fayyadamna. Profile view gochuu barbaanne immoo kana fayyadamna. Isaan kun ribbon jedhamu jechuudha. Ribbon kun yoo balleessuu hin dandeenya asirraati yoo barbaanne akkan hide ta'us gochuun hide ribbon jennee balleessuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraan asirraan karaa bita keenya kan jiru kun maal jedhama? Tool space jedhama. Tool space jedhama jechuudha. Tool spacein kun wantoota afur of jalaa qaba. Wantoota afur of keessaa qaba. Inni jalqabaa prospector kan jedhamu of keessaa qaba. Inni lammaffaa setting of keessaa qaba. Survey kan jedhamu jira. Toolbox kan jedhamu of keessaa qaba jechuudha. Baay'inaan prospector jechuun design gochuu gaafa barbaanne prospector kana fayyadamna. Prospector jala tree garagaraa jiru. Point jira. Point group, surface, future line, site kan jedhaman jiru jechuudha. Isaan kun guutummaan isaa design yeroo goonu itti fayyadamnudha. Point kana import gochuudhaaf yoo barbaanne isaan kana fayyadamna jechuudha. Detail isaa gara fuulduraatti tokko tokkoon akkamitti fayyadamnu wajjin ilaalla jechuudha. Setting keenya sirreessuu yoo barbaanne style mataa keenya hojjechuu barbaanne as keessa tokko tokko isaaniidhaaf point style akkam akka ta'u, surface style akkam akka ta'u, grading dhaaf style akkam akka ta'u, akkasumallee alignment dhaaf illee style mataa keenya hojjechuu barbaanne setting hojjetaa jenna. Setting keessa survey data jira. Akkasumallee toolbox baay'inaan report gochuudhaaf erga hojjennee fidnee booddee report gochuudhaaf Google Earth faa export gochuudhaaf coordinate geometry dhaaf kan itti fayyadamu baay'inaan kan achaadha. Tokko tokkoon isaaniillee faayidaa qabu. As keessatti kan argamu kun as keessatti black kan ta'e kun drawing area jedhama. Drawing area jedhama jechuudha. Drawing keenya kan argamu kan hojjetu utumaan isaa addana irratti jechuudha. Hojii kan nuti hojjennu hundisaayyuu drawing area jedhama. Kun area keenyadha jechuudha. Addanarraan kan argitan kun ambira property kan jedhamu jira. Property jira keenya akkasitti qabatuudhaan kan isin ibsu jechuudha. Property kun property jedhama jechuudha. Q property jedhama kuni. Akkasumallee addana kanarratti kan argitan kun akkuma avokaadii keessatti beeknu command line jedhama jechuudha. Command gochuu barbaanne as keessatti goona jechuudha guutummaa isaa. Akkasumas illee modeeliin jira.
layout jira. Layout gosa baay'ee gochuu dandeenya. Inni asirratti adii gochuu dandeenya. Guutummaan isaa addaan irra jira jechuudha. Isaan kunillee guutummaa isaa ortootti jedhamu 90 degree yookaan parallelii gochuu yoo barbaanne settingiin addaan jira. Guutummaan isaanii kana fakkaatu jechuudha. This is all about interface of Civil 3D. Guutummaan guutuutti understand gochuudhaaf hojjechaa gaafa deemnu tokko tokkoon hubachuu ni dandeenya jenna yaada. Guutummaa isaa akkuma herregaati waan ta'eef yoo tuttuqan malee nama jalaa bada waan ta'eef eessatti fayyadamna? Railway yoo ta'e akkamitti fayyadamna? Transparent infrawork yoo ta'e collaborate jechuun maal jechuudha? Future app jechuun vehicle tracking maayinni kan jedhu hojii keessa nu gala jechuudha. Tokko tokkoon ibsuu yeroo guwwaan nurra ta'uuf osoo hojjennu gaafa importii goon pointii dizaayinii keenya gaafa jalqabnu tokko tokkoon yoo akka fayyadamnu eessatti akka fayyadamnu hubachaa deemnaa jechaadha. This is all about interface of Civil 3D. See you next. Goodbye.